Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota badhaasa moobaayiltiif kan baay'ee jirtu kan dhiyaa jirtu kan kaaba jirtu kan kibba jirtu jechuudha hundumtu keessanuu nagaan kiyya kan salaamtaan xiyyaas tan onneerraa qilleensarraan dhiyuu jettee isin biraa geessu warreen chaanaal kiyya kanaaf haara taatan chaanaal kiyya sabskiraayib godhuudhaan maatiin haftaa wanni hangadhiisu kan yeroo hangadhiise dabtee isin bira geessuuf erga sabskiraayib goota kana goota mallattoon of eekinaa yookaan beeliin takka fuuldura jirti achi cuqqaase yeroo achi cuqqaasite haramsi dabarsiti gama ool jechuudha tuqadhu wannan gadhiisoo soorama tokko bira hin geenye namoonni dura dursee si bira gahaa jechuudha. Kanaaf erga jala seentee maal jedhata barataa barnoota sitingii, barnoota moobaayilaa, barnoota viidiyoo edit godhuu akkasumatti barnoota seenaa, barnoota hortee waa hedduutti galaa barataa jechuudha. Kanaaf chaanalli kun keessanis iyyaas jajjabeessuu isinirra jiraata hamma barumsa dhufuu. Akkuma beekamu barnoonni keenya kan karatti dhaabne waa'een hortee irra jira jechuudha. Kanaaf hortee waan irraa baranne irraa kan yaadatan yoo jiraatan mee eessatti dhaabnee kan beektu yoo jiraate asilleen komantii goota. Kanaaf hortee gama bareentoo ilmi oromtichaa meeqa dhalee kan jedhu bareentoo ilmi oromtichaa 5 dhalee 5 inni dhalee akkuma barannee finnetti xummuugaa morowaa humbanna karrayyuu fi qalloo jechuudha. Kanaaf nuti amma quxisuu isaa qalloo meeqa dhalee kan jedhu ta'a. Qalloo 4 dhalee kanaaf afran qalloo jedhanii akka barumsa keenya kan darbe hin taa'e. Akkasitti wanni irratti dhaabne maalii kan jettan afran qalloo kan jedhaniin sana eenyu fi eenyu gaafii irra goone akkuma beekamu hordoftoota tokko afran qalloo kan jedhaniin kun eenyu dhiiroo gaafii isinitti ta'uu mala gaafii anatti illee ta'uu mala jechuudha. Yoo kanaan haala kanaan gadhute dirqama shamarratee beekuun qaba jechuudha. Yoo na gaafatan bakka fedha keessa kan na gaafatu yoo jiraate deebisuu danda'u qabdanii jechuudha isin hundinuu. Kanaaf barumsa keenya kan darbe gala dheeytanii yoo kan baratan taate kana caalaa deebistan. Kanaaf itti jajjabaatanii barumsan caqastanii afran qalloo ala daga oborraa baabbilee jechuudha. Ala daga oborraa baabbilee afran qalloo kan jedhaniin isa jechuudha. Kanarratti qabdan. Kanaaf barumsa dhufuu irratti jechuudha kana caaluu qabanne kan isin dhiyaannu ta'a akkasumatti amma hortee afran qalloo erga xumurreen booda hortee kana booda jechuudha. Ala meeqa dhalee daga meeqa dhalee oborraanoo meeqa dhalee kan jedhu akkasumatti baabbilee meeqa dhalee kan jedhu irratti kan qabanne isiniif dhiyaannu ta'a jechuudha. Kanaaf hamma barumsa dhufuutti viidiyoo kan daawwatu yoo jiraatte duuba dheeytee daawwachuu mirga qabdaa nagatti hamma walitti.